Akkam jirtu barattoota? Naga keessanii jechaa barnoota herreegaa kutaa torbaffaa boqonnaa tokko tuuta. Qabiyyeen guyyaa irraa waliin ilaallu immoo gosoota tuutaa isa jedhu ta'a. Xumura qabiyyee kanaa irratti gosoota tuutaa addaan ni baafatta. Gosoota tuutaa ni tarreessita. Maalummaa gosoota tuutaa fakkeenya waliin ni ibsita. Qabxiilee marii. Gosoonni tuutaa maal irratti hundaa'uun qoodamu? Gosoonni tuutaa meeqa? Isaanis ibsi. Fakkeenya tokkoon tokkoo gosoota tuutaaf kenna. Gosoonni tuutaa yookiin immoo tuuti baay'ina miseensota isaanii irratti hundaa'uun bakka gurguddoo lamatti qoodamu. Isaanis tokkoffaan tuuta dhaabbataa, lammaffaan tuuta fufaadha. Isaan kana tokkoon tokkoo isaaniitii yoo ilaallu tokkoffaa tuuta dhaabbataa. Tuuta dhaabbataa kan jennuun tuuta miseensonni isaa hundi lakkaa'amee yookiin ibsamee xumuramuu danda'udha. Fakkeenyaaf tuuta A tuuta guyyoota torbaniidha. Guyyoonni torbaniis guyyaa torba waan ta'eef torban isaanii lakkoofnee kaa'uu ni dandeenya. Inni itti aanu immoo tuuta H tuuta qubee afaan Oromooti. Qubee afaan Oromoo hunda isaaniitu lakkoofnee xumuruu ni dandeenya. Fakkeenya itti aanu tuuta D tuuta lakkoofsa lakkaawwii 10 gadi. Lakkoofsi lakkaawwii tokkorraa eegalaa warra 10 gadi jiran jechuunis tokko hanga 9 jechuudha. Isaanis lakkaafnee xumuruu ni dandeenya. Inni itti aanu immoo tuuta M. Tuutni M tuuta lakkoofsa guutuu 10 fi 12 gidduu. Tuutni lakkoofsa guutuu 10 fi 12 gidduu jiru hin jiru. Kana jechuun tuuta duwwaa ta'a. Kanaafuu as keessatti wanni isin hubachuu qabdan tuutni duwwaan kamiyyuu fakkeenya tuuta dhaabbataatii jechuudha. Kanaaf fakkeenyonni haga ammaa ilaalle hundi isaaniitiifuu miseensota isaanii lakkoofnee xumuruu waan dandeenyuuf fakkeenya tuuta dhaabbataatii jechuudha. Gosoota tuutaa keessaa inni lammaffaan immoo tuuta fufaadha. Tuutni fufaan tuuta miseensonni isaa hundi lakkaa'amee yookiin ibsamee xumuramuu hin dandeenye. Kana jechuun kan gonkumaa miseensota isaanii lakkoofnee xumuruu hin dandeenye jechuudha. Fakkeenyaaf tuuta N yookiin tuuta lakkoofsa lakkaawwii jechuudha. Lakkoofsi lakkaawwii jalqaba malee xumura hin qabu waan ta'eef isa lakkoofnee xumuruu waan hin dandeenyeef 1, 2, 3 jennee mallattoo itti fufaatiin argisiifna jechuudha. Kunis baay'ina miseensota lakkoofsa lakkaawwii finnee xumuruu waan hin dandeenyeef jechuudha. Inni lammaffaan immoo waa yoo bakka buufne tuutni lakkoofsa hundaas 0 irraa eegalee dhuma hin qabu. Kanaafuu 0, 1, 2, 3 jedheetu mallattoo itti fufaatiin argisiifna jechuudha. Isaanis baay'ina miseensota isaanii hunda lakkoofnee yookiin immoo baay'ina isaa ibsinee lafa kaa'uu waan hin dandeenyeef jechuudha. Inni itti aanu immoo tuuta lakkoofsa intiijeriiti. Lakkoofsi intiijerii kallattii bitaatiin itti fufa, kallattii mirgaatiinis itti fufa. Kanaafuu miseensota isaanii kana jennee lakkaa'uu waan xumuruu waan hin dandeenyeef itti fufa neegatiiva 2, neegatiiva 1, 0, 1, 2 jedheetu mallattoo itti fufaatiin argisiifna jechuudha. Inni biraa tuuta H tuuta lakkoofsa lakkaawwii irra guddaa 15. Tuutni lakkoofsa lakkaawwii irra guddaa 15 jechuun warra 15 ol jira hunda isaaniitu jechuudha. Isaanis 16, 17, 18 jedheetu itti fufaa xumura hin qabu jechuudha. Inni biraa tuuta G tuuta lakkoofsa firaakshinii 1 fi 2 gidduu jiru. Firaakshiniin lakkoofsa 1 fi 2 gidduu jiru dhuma hin qabu. Fakkeenyonni tuuta fufaadhaaf ilaalle hundi isaaniitu miseensa isaanii hunda lakkoofnee yookiin immoo ibsinee xumuruu waan hin dandeenyeef fakkeenya tuuta fufaa jennee itti kennaa jechuudha. Egaa barattoota qabiyyeen keenya guyyaa irraa ilaallee gosoota tuutaa isa jedhu ture. Gosoonni tuutaa baay'ina miseensota irratti hundaa'anii bakka gurguddoo lamatti isaanis tuuta dhaabbataa fi tuuta fufaa jedhamanii akka qoodamanii fi tokkoon tokkoo isaaniitiifis fakkeenya waliin ilaallee jirra. Yeroo itti aanu hariiroo tuutaatiin hanga walitti deebinutti nagaatti.